mana galee meeshaati yaareeddee beediqa uffayaa jiru biyyaan ba'a yaa rabbi. Way borsaa kiyyaa way abbaa kiyyaa kamiin taabaa zabooraa keessa naa jira. Borsa fudhatee fiiguu jiru keeti amshir siiri fiin dhaqaba. Indii kun dirqamaami yaanis obboleettii qaba amshiroomta akka rakkoon qaba. Siifin birbiraawwamta akka rakkoon qabu choo. Dalaguun ufumaaf shumata akka rakkoon qabu. Siis har'awwan akkam nagaxxame rabbi taatee dubbiin taatee. Biyya san namni na dhaqqaba jireenya akkamitti qunnamuu dandeessee baay'een gammadee garuu waa hedduu bursa san keessa naan baay'een si galatoofadha akka kiyyatti. Dharaa homata kan qabu anis obboleettii dharaa waan qabuuf kun dirqama kenna. Baay'ee galata si galfachuu fadheetii akka kiyyatti galatoomoo.